kana gaa oromummaan oobani naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkami bade horreetan naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamaran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo micayyoon tuni wallaggaami ragaan afbaati ani yeroo baay'een hin lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woofeeti arsiin gadgaraa galtu maaltu maan deemuu baatte arsii jinnii jette jaartitii yaamti deemuu dandeessa kunoo amma siime mucaa wallaggaa takkallee isaan bira jirti jechuudha akka kadir dubbatetti yoo nama cubbuu isheetiyyuu ta'uu danda'a dhugaa rabbi maaliif amma isheen namni takka arsiitii dhufe jennaan wal seensiftee kifilii ishee keessatti wajjin warqee laaltii wajjin uffata laaltii wajjin meeshaa ishee laaltii isheen kun immoo waan wallaggaa taatee fi dinqa waliin dabartu achi teessi jechuudha namatti dhaga'amuunnisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh video kan biraa walitti deebinee jirtu isiniin jedha yaa jamaa maal jettanii raftu maal jettanii teessuu dhugaa dubbachuuf warqinnaa fi badee hedduu nama aarsa du'aayii godhaaf isiniin jechuu barbaada maaliif dhugaa dubbachuuf koshiina namaa keessa hojjettee bitattee galtee sanayyuu immoo kadir miidiyaa irratti akka malee ishee lolee jechuudha video kadirillee isiniif guutuusaa isiniif nagarsiisa jechuudha dhugaa waan hedduutu akka namatti dhaga'amudha. Namni yeroo Oromoodha jedhee nyaachisee nama obaasee walgalchee nama raffisee jedhu namni immoo dhufee diinummaa akkasii namarratti yaadee warqee riyaala 4,000 bitame yeroo jireenya qaalii bara kanaa keessatti yeroo waan akkasii nama mudatu hedduutu akka namatti dhaga'amu jechuudha. Maaliif obboleeyyan kee ijoolleen kun ofii isaaniitillee itti hojjetachuu fedha qabanii suudiirra sababa waraqaa hin qabnee fi shortaan qabnaan galallachuun isaaniitu otoo hojjetachuu fedha qabanii sababii waraqaa dhabuu fi dirqiitiin shortaan qabee biyya galchee egaa namaa gadi hin taanu jedhaniituma immoo akka ta'e tattaaffatanii Finfinnee keessatti mana kiraa kaffalachaa jireenya isaanii danda'achaa waan meeqaan tattaaffatanii jiraachaa jiru jechuudha. Finfinnee keessatti akkuma beekamu namni takka kiraa manaa waggaa takka kaffaluu fi hagam takka nama yaachisa. Ijoolleen kun nama biyya namaarraa galeedha. Nami biyya namaa taa'u kun waggaa hedduu taa'u malee haganni dalagate hagan harka isaarraa qabu isaaf rabbi tokkichatu wal beeka isuma beennuudha jechuudha walumaanii waggaatu namatti lakkaama malee haga namni hojjetee harkarraa eebbaan dhibbatti qabaatu rabbumatu beeka obboleeyyan kiyya kan immoo warqiin jalaa badeerra immoo adaamaadha kan adaamaadha kullee tiraanspoortii meeqa kisaaraa meeqa baasii meeqa qaba obboleeyyan kiyya dhugaa rabbi kadir hedduu takka aare miidiyaa irrattillee haddi tokko naafii lolee jira jechuudha. Dogoggora dhiirri keenya qaban yeroo baay'ee hanga fedhe isinitti badu maa warqiin baduu dhiisee manni isin jalaan gubatini haadha manaa keessan kabaja yoommoo gaafa isheen isin aarsite gaafa namni tokko nama aarse garuu kabajanii yoom ituma jiraatuyyuu akka malee walitti taaranii walitti dubbachuu ni jira kun immootu bakka namni nama argutti kaameeraa banatanii liivii irratti osoo hin taane kan dubartiitti beekaman mana keessatti kutaa ciisichaa ofii keessatti koottu jedhanii waamanii hiccitii jajjabaa ta'e itti manii gorsuu qabu jechuudha. Mucayyoon isaan bira teessu sun tarii cubbuu isheetu isaan qabe fakkaata. Maaliif yoo jettanii aaniin manni naafiin gandummaa qabdii jedhee jira. Kadirii namni guyyaa keessaadha manaa saamata waan nama dhufuun beekanii dhugaa rabbi jireenyi biyya lafa akkasuma naafiin gandummaa qabdii gandummaa dhiisiittiin jedheen dadhabee amma fakkeenyaaf mucaan wallaggaa tokkollee yeroo dheeraadha natti fakkaata kan isaan bira jirtu. Mucaan wallaggaa takkallee isaan bira jirti jechuudha akka kadir dubbatetti yoo nama cubbuu isheetiyyuu ta'uu danda'a dhugaa rabbi maaliif amma isheen namni takka arsiitii dhufe jennaan wal seensiftee kifilii ishee keessatti wajjin warqee laaltii wajjin uffata laaltii wajjin meeshaa ishee laaltii isheen kun immoo waan wallaggaa taatee fi dinqa waliin dabartu achi teessi jechuudha namatti dhaga'amuunnisu yeroo namni ija wal caalmaa namaaf qabaatu hedduu takka nama guba kanaafuu obboleetti keenya naafi Oromoon hundiyyuu tokkumaadha arsii taateef keerii si yaaddu wallagga taateef illee sharrii sitti yaaddu namni kamuu namuma walqixxeetti ilaali garuu immoo ati namni takka dhufee darba waan ta'eef dhufee si bira darba malee si wajjin hin ta'u namni karaa deemtuun immoo hamtuu isheen namatti yaaddu namni kamuu beekuu hin danda'u so kanaafi namni kamuu haa dhufu mana kee wajjin kolfi wajjin taphadhu namni haala namaa laala waan ta'eef yooti nyaara guurtuu taate yooti nyaara nama dhoffatte yooti ilkaan nama dhoffatte namni guyyaa takka mana kee taa'uun ulfaata garuu eega jaartii isaa waaqaa taate kolfitee taphachuun osoo gammachuun qabaatiin sobdee nama gammadee fakkaattee jara wajjin gammadee jiraachuun dirqama keeti mana kee dhufan waan ta'eef garuu wanti ati gochuu qabdu kifilii kee bakka ciiftu arsii miti maa eenyuun hin taane waliin seensisin
maali namni takka yoo arsii ta'ee fi ati gola kee keessa seensiftee meeshaalee kee hunda agarsiifte gaarii si yaaduu hin danda'u jechuudha. Akka ati Oromummaa yaaddu, akka ati Arsummaa yaaddu, akka ati Gandummaa yaaddu sana namni sun immoo si yaaduu dhiisuu danda'a jechuudha. So amma mucaan Wallaggaa kun hagam isin bira teessee jirti garuu meeshaa keessan hin fuune har'a yeroo immoo ati arsiidha jettee ammattee gola keessa seensiftee wajjin warqii ilaalte wajjin meeshaa ilaalte isheen kun immoo dinqa duuba teessi garuu isheet immoo amanattee wal seensifteetu si shawwadee deeme jechuudha. Baay'ee waan qaanyeeti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuuf haga fedhe aaraa haga fedhe gubadha tokko nama kifilii keessan keessa seensisuun dhorkaadha. Lammaffaa immoo dhiirri keenya jechuudha yeroo aartan miidiyaa irratti nama lolina. Ammasii fi Kadiriif naafi wal loluu isaanii yookiin immoo waan xiqqoo irratti hagam takka walitti bu'u yoo waan guddaan badee hagam takka walitti bu'u kan jedhu namni isinirra ilaaluu barbaada. Isin nama baay'ee wal jaallatu fakkaattu, nama baay'ee wal kabaju fakkaattu waan ta'eef namni fakkeenya illee isin fudhachuu danda'a jechuudha jaalala irratti. Yeroo isin waan xiqqoo irratti immoo atadha manaa koo ta'uu hin dandeessu yoo kun arsiidha jettee ofitti qabdee wagguuti jettu naafiitillee hedduu takka dhaga'ama miidiyaa irratti itti dubbachuun kee. Isheen nama hawwisa qabu taateeti malee ituu isheen amma ati kaameeraa bantee jirta miidiyaa irratti arsiidha jettee mana keenya fiddee walii gadi maarree taate wagguuti jette siitu mana fidee miti maal godhi yoonaan jettee jette yoonaafin akkasii deebifte ati rukutuu maalta jechuudha. Miidiyaa irratti nama birattillee kabajaa dhabdan isinillee kabajaa waliif dhabduu jechuudha. Kanuma keessa wal loluu fi wal jeequun dhufa waan ta'eef dubartiin takka haga fedhe waa balleessitu bakki waa itti maniif bakki itti gorsanii kutaa ofii keessa bakka namni nama hin argine bakka namni nama hin dhageenye. Amma namni takka arsiidha jettee mana keenya seensiftee akka argite wajjin hin ta'in ati jettee fi namni irraa of hin qusatu. Yoo isin gidduu iccitiin jiraate qofaadha kan namni akkamitti akka mana keessan seenuu qabu kan namni hubachuu kan namni isin irraa hubachuu danda'u malee isin miidiyaa irratti himtaniif miti. Yoo ligaltee fi iccitii jabaa qabaattanii wal gorsitanii jiraattanii namni kamuu ilaalcha keessan malee gola keessan keessa illee hin deemu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka namatti dhaga'ama. Namni gaafa warqii kana bitee kaa'u obboleeyyan kiyya qarshii guddaa qabaatee miti. Birriitu raafenna warqii kana bitamiti. Maaliif tarii yoon dhukkubsadhe hin beeku. Yoo rakkoo jabaan na qaqqabe hin beeku jedhee akka mastaawashaatti bitee maal godha of hirka kaata jechuudha. Gaafa rakkoo kooti gaafa daqqame takka rakkoo jabaa keessaa waan na baasu rabbii gaditti kana of hirkaa qaba gurgureellee baankiin kaadhu akka mastaawashaatti of hirka kaadha waan na dhufu hin beeku jedhee namni takka of hirka kaata jechuudha. Karaa deemtuun immoo dhuftee akkas gootee deemti. Hedduu takkallee naafiilleen aartee Kadirilleen aaree wallaahi laazim hedduu takkanatti dhagahame rabbumaaf jecha du'aayee godhaafidha. Ammas immoo kan waan inni jedhee jiru warri antala keenya jettanii warroonni arsii kottaa antala keessan irraa fudhadhaa hin barbaadu jedhee barreessee poostii godhee jira. Kunillee inni dogoggora maaliif qoosaafillee haa jedhu dhugaafillee haa jedhu naafiitti itti dhagahamuun oolu jechuudha. Obboleeyyan kee bultii keessatti waanuma xixiqqootu walitti nama buusa waanuma xixiqqootu walitti nama aarsa garuu sirriitti wal eeggachuu fi obsa waliin qabaachuun bareedaadha. Intalli kun arsiirraa dhuftee warqee hattee fi arsii guutuun hattuun jedhama. Garuu baga rabbiin nu oolche silaa mucayyoon achi teessisu Wallaggaadha warqee naafi hattee yaa rabbi silaa hunuma duune Wallaggaan hattuudha Wallaggaan warqee hattee qabsoo malee qabsoofti jedhanii silaa nu bishaqaniti. Maqaan ishee Soofiyaa jedhamti. Aanaa Seeruuti. Ganda Jiddaa. Mee asirratti isinii maxxansee reekoo laalame. Asirratti hin garsiisa. Piroofaayila irratti argisiiseen jira. Isinii galee kan egaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamiin bade warri jettan. Naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni Wallaggaami ragaan afbaati. Ani yeroo baay'ee ni lolan. Gandummaa dhiisi. Arsummaa dhiisi. Woofeeti arsiin gaggara hagaltu maaltu nu dakalanuti maal nu dakalanuti obboleesso gaggara hagaltu maal nu dakalanuti hojii waliin nu fideemi nama arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kunoo qaama dhiqadheessee siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deemaa daamaan deemu maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qaceelchine jechaadha siigalee kana siigalee kana warroonni gartee isa yoo wallahi
dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hatummaadha. Madaamiin isheellee hatummaan ofirraa riite. Siigalee wallaahi madaamiin isheellee hatummaa ofirraa riite. Maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette. Waamu bilbilli isaanii cufatanii amma. Siigalee bilbilli isii kun cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii bilbila cufatanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya. Akkana nu goote jechuudha. Arraaf ammoo barnoota. Arraaf barnoota inshallah. Rakkoon qabu. Kuni barnoota. Naafiif illee barnoota ta'a. Ani arraan booda dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin kara jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartii xiyyaa miti deemuu dandeessa kunoo. Amma si himee jiraan. Bakka. Hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti. Maarreetee darsa keessa gannu.